Ayyaanni gooftaa keenyaa Yesus Kiristoos, jaalalli Waaqayyo Abbaa, tokkummaan Hafuura Qulqulluus hunduma keenyaa wajjin haa ta'u. Ameen. Nagaan Waaqa jiraataa isiniif haa ta'u. Tajaajilaa sarara qilleensa irratti tokkummaa amantoota humna wangeelaa keessatti kan argamtan gaggeessitoonni fi waldoonni ijoolleen gooftaa nagaa keessanii ani Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Boleessi keessan eebbaan nagaa kooti. Waaqayyoo inni nagaa nuuf kennee namoota jiraatanii waa'ee dubbii jiraataa walii wajjin dubbatan nu taasise haa ulfaatu. Gaarummaa isaa hundumaaf Waaqayyoon keenya bara baraan kabajamu. Teessoo isaa dinqisiisaa irratti galanni isaa haa marsu. Waaqayyoo keenyatti guddaa gammannaa baroota keessatti jiraannee seenaa dhugaa dhalootatti himuudhaaf walirraas dhaga'uudhaaf kan nu qopheesse gooftichadha. Maqaan isaa bara baraan haa ulfaatu. Gooftaa guddifnee galateeffannaa. Egaa sagalee Waaqayyoodhaa karaa tokkummaa kanaa barachuun gaaffii keessanis ture, dheebuu tokkummaa kanaas ture. Waaqayyoo nuuf ayyamee jennaanii walitti fufiinsaan barumsaa garaagaraa barachaa jirra. Karaa geggeessummaa namni kan biraan dhimma waliigalaa jireenyaa amantoota hundumaatiif kan fayyaduu fi amantoota irratti kan raabsamuuf immoo gama kootiin Waaqayyoo nu gargaaree barachaa jirra. Kunoo kutaa 12ffaa irra geenyeerra. Iyyasuus hojii isaa hundumaatiif haa kabajamu. Kanaaf gara dhumaatti dhiyaanneerra. Caalaa dhumatti garuu dubbii baay'ee itti yaaduu qabnu, xiyyeeffannoo guddaa itti laachuu qabnu immoo barachaa. Kanaaf garaa keessaniif yaada keessan qopheessaa. Waaqayyo barumsa kanarraa maal laaf hambisuu barbaada? Maal galaanaaf gochuu barbaada? Akkamittiin ittiin na hojjechuu barbaada isa jedhu jireenya keessan keessatti of gaafachaa hordofaa. Barumsa keenya isa guyyaarraa gooftaa galateeffannee harka isaattis of laannee itti fufna. Waaqaaf lafarratti bara hamma bara baraatti mootii sodaatamaaf kabajamaa taatee kan jiraattu Waaqayyoo keenya galanni siif haa ta'u. Harki keenni gaariin dinqisiisaan nu baatee nu ceesisee namoota guyyaa kanaa nu taasiseera. Galanni si duwwaaf haa ta'u. Yaa Waaqayyo, ati dhoksaatti bakka namni nu agarretti lafa onaa keessatti icciitii dhaloonni hin beekne nutti maarta. Akkuma Phaawulosiin garbicha kee gaafa waamicha wangeelaatiif isa waamtu lafa onaa biyya Arabaatti isa ergitee isa leenjifte. Achitti waan barbaachisu hundumaa itti guuttee akkuma hojiidhaaf waamte. Ijoollee kee anaanis lafa namni baay'een barbaadee nu agarre bakka namni baay'een xiyyeeffannoo nuuf hin laanne kanatti Waaqayyo icciitii gurguddaa dhalootaaf kan ta'u galaa kan ta'u nutti dubbachaa jirta. Kabajamaaf dinqisiisaa teessuma kee Waaqarraa irratti bara baraan ulfaadhu. Inni kun seexanaaf dhukkuba guddaadha. Diiyaabiloosiif kisaaraa guddaadha. Yaa Waaqayyoo keenya maqaan kee bara baraan ulfaatu. Daraammoo si kadhannaa cubbuu keenya, mudaa keenya, dogoggora keenya, irraa kaannaa keenya hundumaa nu keessaa duguugi balleessi. Ayyaana kee araara keetiin gara keessa keenyaa nuuf kottu. Waaqa banamaa nuuf kenniiti yaada kee nu barsiisi. Dhaloota kana gidduutti galaanuuf galaasu barbaadde. Maqaa gooftaa Yesuusiin nuuf galaasi. Maqaa gooftaa Yesuusiin nu hidhachiisi, nu qopheessi. Hojii dukkanaa, hojii seexanaa, hojii bofichaa, hojii jawwichaa, hojii dukkanaa maqaa Yesuusiin rukunnaa kan rukutame haa ta'u. Qilleensa keenyarraa, nagaa keenyarraa kan ifatame qalbii keenyaan loluu hin danda'in. Hubannoo keenya danquu hin danda'in. Maqaa Yesuusiin kan dhaame haa ta'u. Waaqayyo ati guddaadha kana gootetti ulfaadhu. Kiristoos Yesuus mucaa keetiin. Ameen. Egaan barumsa mata duree kristaanummaa jedhu haa ilaallu jalqabnu malee amma yaada isaa gara kristaanummaaf waldaa kiristaanaa chaalenjiiwwan seenaa baroota keessatti mudachaa tureef mudachaa jiru ilaaluutti darbinee jirra. Kristaanummaa nuyi har'a keessa jiru, waldaan kiristaanaa har'a nuyi keessa jiru boca kana qabattee as ga'uu keessatti qoramsawwan gurguddaa ishee mudachaa turan barachaa jirra. Waldaan kiristaanaa qoramsawwan gurguddaa ishee mudachaa ture kan ammoo akkamittiin keessa ba'uu dandeesse? Icciitiin isheen ittiin keessa darbite maal ture kan jedhu walii wajjiniin qayyabachuu irra geenyee jirra jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u.
kutaa 10ffaa fi kutaa 11ffaa keessatti akkuma walii wajjiniin ilaalle rakkinawwan waldaan kiristaanaa keessummeessite kan durii kan waldaa kiristaanaa ishee gara jalqabaa walii wajjiniin ilaaluu jalqabneera. Qormaati waldaan kiristaanaa rakkoowwan waldaa kiristaanaa dura dhaabbachaa turan waldaa gara jalqabaa keessatti barumsa sobaa akka ta'e ilaalleerra. Barumsawwan sobaa yeroo sana keessa waldaa gara jalqabaa keessatti mudachaa turaniif immoo deebiiwwan waldaan kiristaanaa kennaa turtees ilaalleerra. Itti fufuudhaan rakkoowwan waldaa kiristaanaa Yihuudoota irraa mudachaa ture bara sana akkasumas warra Giriikiif warra Roomaa irraati rakkoowwan isaan mudate ilaaluu jalqabneerra. Giriikoo Roomaanii keessatti rakkoo gosa gurguddaa lamatu waldaa kiristaanaa dura dhaabbate jennee ilaalleerra. Achi keessaa tokko akkuma ilaallee xumurre aadaaf siyaasni rakkoo waldaa kiristaanaa danqaa ture akka ta'e ilaallee jirra. Itti fufiinsaan har'a immoo kan nu ilaallu waldaa kiristaanaa ishee har'aa dura dhaabbatee kan jirus kan wal fakkaatu falaasammaa karaa warra Giriikootaaf warra Roomaa waldaa kiristaanaa mudachaa ture ilaallachuudha. Dhiibbaa karaa falaasamaa mudachaa ture. Philosophical challenge jechuudha. Challenge karaa philosophy karaa warra beekna jedhanii warra falaasfaa ta'anii karaa warra beekna nuyi jirra jedhanii waldaa kiristaanaa mudachaa ture walii wajjiniin ilaalla jechuudha. Bara sana keessatti dhimmoonni armaan gaditti tarreeffamanii kanneen kiristaanonni karaa filoosofotaa warra Giriikii bara abbootaa keessa ittiin hammeeffamaa turan keessaa hamma ta'eedha. Hunda miti kana malees baay'ee kan isaan ittiin hammeeffaman tureera jechuudha. Eenyu waldaan kiristaanaa bara abbootaa kan jedhamu karaa falaasfoota yookiis filoosofota warra Giriikootaa kan waldaan kiristaanaa ittiin hammeeffamaa turte qabxiiwwan walii wajjin ilaallachuudha. Warri Yihuudootaa fi Giriikonni gama aadaatiinis ta'e gama amantii maal akka isaan waldaa kiristaanaan jechaa turan kristaanummaa akkamittiin akka isaan gadi xiqqeessaa turan ilaalleerra. Deebii sanaaf malus kan apolojistoonni yookiin immoo falmitoonni haqa wangeelaa kennaa turanis ilaalleerra. Mee amma immoo gama filoosofiitiin warri Giriikii maal jechaanii turan kiristaanotaaf waldaa kiristaanaatiin jalqabaa irratti akkas jechaa turan. Yesuus seenaa durba irraa dhalachuu isaaf qaanii ofirraa dhowwuu fi akka waan gaariitti itti fayyadamee jira. Yesuus Maariyaam durbaa irraa dhalachuu isaa kun silaa qaanii ture jedhan. Qaaniidha kun sheemiidha. Waan qaanii kana ofiitii dhokfachuuf jedhee akkamittiin durbi tokko utuu hin heerumin manatti ilma deesse isa jedhu seenaa qaanii akkasii kana dhokfachuuf jedheetu akkaataa dhaloota isaatii gaarii godhee himate, miraakelii godhee himate, ajaa'iba godhee himate jedhu. Eenyutu jira? Filoosofota warra Giriikiiti. Warra sammuudhaan xiinxalan jechuudha. Hafuura kan of keessaa hin qabne waan amantiitti kan waliin galle jechuudha. Kunis wanta ceephoof hammeeffama kiristaanummaa irra turedha. Inni kan biraan immoo maal jedhu? Taateewwan macaafa qulqulluu keessaa tokko tokko akka seenaatti dhugoomuu hin danda'anidha. Taateewwan macaafa qulqulluu keessatti ta'aniiru jedhamee macaafa qulqulluu keessatti barreeffamee jiru baay'een isaanii seenaadhaan gaafa qorattu dhugoomuu hin danda'u, mirkanaa'uu hin danda'u, approve gochuun hin danda'amu. Calluma dhee waan hin dhugoomne, waan seenduubee hin qabne, baakgiraawundii waan hin qabnetu barreeffamee jira jedhu. Eenyu jedha kan? Warra filoosofii warra Giriikiitu akkasittiin waldaa kiristaanummaa gad xiqqeessaa ture jechuudha. Chaalenjii biraan isaan fidan maal jedha? Bartoonni Yesuusii seenaa du'aa ka'uu Yesuus hin uumanii jedhu. Yesuus du'eera garuu du'aan kaane.
waa'ee du'aa ka'uusaa kana seenaa kana kan uume bartoota Yesuusii jedhu. Akka jedhaniitu kiristaanummaa maqaa balleessaa hammeessaa turan warri filosoofonni warra Giriikiidha. Kan biraa maal jedhan? Dinqiiwwan Yesuusiif bartoonni isaa dalagan dhugummaa hin qabu jedhu. Dinqii dalagan gooftaa Yesuus du'aa kaase, Phexros naafa diriirse, Phaawulos faa kana godhan kan jedhu dhugummaa hin qabu. Wanti kun sobadha jedhu. Eenyu jedha? Filosoofota warra beekna jedhan warra Giriikiitu akkasittiin kiristaanummaa dura dhaabbachaa ture. Kan biraan immoo maal jedhu? Akkaataan itti seerri Musee Waaqayyoon itti ibsu jallaa fi haasaa ijoolleeti jedhu. Jallaa kan ta'edha. Seerri Musee akkaataan itti Waaqayyoon ibsu karaa hamaa ta'e, karaa jallaa ta'e, karaa dhugummaa hin qabne, haasaa ijoollee childish kan ta'edha jedhaniitu irratti qoosu turan. Eenyu? Filosooferoonni warra filosoofii Giriikii keessatti warri falaasfaa ta'an, falaasama kanatti warri adda dureeyyii ta'an. Inni kan biraani Waaqayyo Yihuudoota qofaa jaallata malee saba hundumaa mitii jedhu. Kanas falaasama warra Giriikii keessatti namoonni beekna jedhan yeroo sana keessa kan isaan ittiin waldaa kiristaanaa gadi xiqqeessuu yaalanii kanaan jechuudha. Inni kan biraani falaasfonni Giriikii osoo mul'ata addaa hin argatiniin dhugaa argatanii jedhu. Falaasfonni warra Giriikiidha utuu mul'ata addaa special revelation utuu hin argatin akkasumattiin maal godhanidha? Mul'ata akkasumattiin dhugaa argatanidha. Special waldaan kiristaanaaf kiristaanonni special revelationiitti amanu. General revelation wanti jedhamu immoo jira. Mul'ata waliigalaa uumama laaluudhaan, haala laaluudhaan booddees deebii waldaan kiristaanaa kennaa turte keessatti itti dhufna. Special revelation mul'ata adda ta'e nun barbaachifne nu warra Giriikiidha utuma mul'ata akkasii keessan galin dhugaa arganneerraa jedhu. Inni kan biraani kiristaanonni sababa yookiis beekumsa jibbuun amantii jaamaa irratti of gatuudha. Of gatuudha. Kiristaanonni yookiis kiristaanummaan maal godhu? Sababatti namanan, reasoniitti namananii, reasoniitti namanan, beekumsatti namanan, akkasumattiin blindly amantii jaamaa irratti of gatuu jedhu. Inni kan biraani amantii warra Ormootaa dagaagina sabaaf gaariidhaa jedhu. Amantii warra Ormootaa kiristaanummaa dudda itti gatanii amantiin warra Ormootaa dagaagina sabaatiif gaariidhaa jedhu. Kunis kiristaanummaa gadi buusuudhaaf jedhanii wantoota isaan itti kiristaanummaa ammeessaa turanidha. Kanaan egaa warri Giriikoo Roomaanii keessaa gama falaasamaatiin chaalenjii waldaa kiristaanaa irratti dhufee ture qabxiiwwan kanneen fakkaata jechuudha. Kun warroota ijoo ta'anidha malee akkaataa sanitti waldaa kiristaanaa irratti duulan kana duwwaa miti. Deebii kiristaanonni dhiibbaa falaasamaaf kennan Christian response to philosophical challenges. Maalidha responsiin kiristaanotaa? Philosophical challenges isaan mudateef akkamittiin deebii kennaa turan? Deebiiwwan isaan kennaa turan tooftaa deebii dubbii haalaatiin metaphor method. Metaaforii jechuun kallattiin hiika isaa otoo hin taane tooftaadhaan wal qabsiisanii wanticha ibsuudha. Karaa naannoo ta'een dhaqanii dhugaatti galchuudha. Calluma lakkii nu akkas mitiif akkasin jettan kana mitiif nuyi kiristaanonni lakkii nuuni koo mul'ata addaa arganne mul'ata addaa malee hin danda'amu jedhanii fiilla fiitiidhaan jechaan itti walii mormanii utuu hin taane metaafor meetodiitti fayyadaman. Metaafor meetodiin tooftaa akkamiiti? Kallattiin hiika waan sanaa osoo hin taane tooftaadhaan wal qabsiisanii ibsuudha. Karaa kanaan maal godhanii? Amantii isaaniitiif diffendi godhan, apologetiksii hojjetan, falma wangeelaa, falma amantii isaanii hojjetan, haqa isaaniitiif. Namni Clement jedhamu
Aleksaandariyaatti falaasama Giriikiitiin wal qabsiisee deebii kan inni laate tooftaa maaliitti fayyadame? Meetaaforii kanatti fayyadame. Dubbii haalaatiin kallattiidhaan jecha utuu hin taane karaa naannoodhaan dhimmootaan haalotaan wal qabsiiseetu deebii kennaa ture jechuudha. Namni Clement jedhamu tooftaa meetaaforiitti fayyadamuudhaan. Maaliif warra filoosofiidhaaf filoosoferoota ofiin jedhan philosophical challenge warra fidanii fi deebii maaltu barbaachisa? Philosophicaali deebi'aaf jechuudha. Warra siyaasaan gaaffii gaafatanii deebii akkamitti deebi'a? Siyaasumaan deebi'a. Warra aadaadhaan gaaffii gaafatan aadaamaan deebi'aaf jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee kiristaanummaa keessatti namni barate hin barbaachisu maaloodhaa namoonni irra keessuma falmanii dogoggora jechuudha. Barnoota qabaachuun philosophicaali bishaachuun nama barbaachisa jechuudha. Loojikiidhaan karaa barbaachiseen dursanii argamuu qabu jechuudha kiristaanoonni. Namni Clement jedhamu kun innis icciitii meetaaforiitiin akkuma isaan filsifinnaadhaan itti falasafan akkuma isaan falaasamaan itti dhufan innis falaasamaanii deebii kennee amantiidhaaf falmaa ture jechuudha. Inni kan biraan immoo expositionii fayyadaman. Kana jechuun ibsa bal'aa kennuuni. Clement olaantummaa Waaqayyoo namni Clement jedhamu kun gararraatti meetaaforii kan fayyadame kun olaantummaa Waaqayyoo isa karaa Yesuus Kiristoos nu mul'achuu isaa akka kakuu moofaa fi haaraan ibsan ibsa bal'aa kenne. Kakuu haaraaf kakuu moofaan olaantummaan Waaqayyoo karaa Yesuus mul'achuuf akka inni jiru akka inni dubbatu ibsa bal'aa kenne. Kakuu haaraa kakuu moofaa irra dhaabate. Kanaaf expositionii fayyadame. Karaa ibsa bal'aa kennuutiin itti fayyadame jechuudha. Kanaaf namni kun meetaafor meetodiidhaanis expositioniidhaanis wangeelaaf falmaa ture yookaan haqa dubbii Waaqayyootiif falmaa ture jechuudha. Namni kun apoloojistii cimaa waan ta'eef nama wangeelaaf falmu cimaa waan ta'eef jechuudha. Inni kan biraan immoo tooftaattiin waldaan kiristaanaa deebii kennaa turte qabxiidhaan yaadota dogoggoraa ta'uu isaanii mirkaneessuudhaan point by point refutation isa jedhamu jechuudha. Refutation waan tokko dogoggora ta'uu isaa yaadni dogoggoraa isaan fakkeenyaaf armaan olitti Giriikonni waa'ee gooftaa Yesuus waa'ee kiristaanummaa waan hundumaa si tarreessanii kun soba kun dogoggora kanadha kiristaanummaan akkasii jedhan sana point by point qabxiidhaan kaasanii kana inni jettanii kanadha. Kana inni jettan immoo akkasiidha jechaa qabxiidhaan deebii laachaa turan jechuudha. Waldoonni kiristaanaa calluma jedhanii waan jalloonni ittiin jedhanii Waaqayyoo afaradu jedhaniin dhiisne deebii laatan jirraa dhimmi kun nu ilaallata deebii kennuu qabnadhaan. Oraagin kiristaanni haalaan akkaataa addaa ta'e akka ajaa'ibaatti dammaqaa fi hayyuun barruu isaa hayyuu namni ture namni beekaan iskoolaar namni ta'e barruu isaa gabaabduu barsiisa dhugaa jettu keessatti warra diinaa fi warra diina kiristaanaaf deebii ga'aa laateera. Karaa kamiin? Karaa qabxiidhaan kaasanii wantoota isaan diinummaa kiristaanaa irratti qabatan irratti deebii laateera. Oraagin namni jedhamu namni haalaan dammaqaa ta'e namni hayyuun sagalee Waaqayyoo barsiisa dhugaa kitaaba isaa jettu keessatti warra kiristaanummaa irratti mormii kaasan sanaaf deebii kenne jechuudha. Inni kan biraan dhimmoota walitti qabsiifaman cumulative case warra ta'an falmii kiristaanummaatiif dhimmoota xixiqqaa adda addaa walitti gurmeessuun kan taasifamudha jechuudha. Kana ilaalchisee hojii dhiyaannaa falma haqa wangeelaatiif hojjetan hedduun ni jiru. Approachii apologetiksiitiif kan hojjetan baay'een jiru. Mee isaan keessaa tokko ha'eeru mirkaneessummaa wangeelaa kaniin Iyyeesibius namni jedhamu kan inni itti fayyadame jechuudha. Tooftaa apologetics working approach mataa isaatii qaba. Hojiin falma wangeelaa falma dhugaa wangeelaa akkaataa itti dhiyaatan approachii mataa isaatii qaba. Baay'eenis in jira. Dhimmoota cumulative ta'an dhimmoota garaagaraa waan xixiqqaa garaagaraa walitti gurmeessuudhaan kan itti fayyadamu jechuudha. Isaan keessaati namni
Eusebius jedhamu kuni kan inni itti fayyadamee walii wajjin ilaalla. Mirkaneessummaa wangeelaa ilaalchisee. Fakkeenyaaf tooftaa sarkaansam jedhamu jechuudha. Tooftaa sarkaansam jechuun faallaa waan dhugaa tokko dubbachuun nama mormuu qaanessuudha. Faallaa isaa dubbatu. Dubbichi kana yeroo namni tokko ittiin dubbatu ilaalaa filoosofotaaf deebii kennaa jiru. Wordi baay'ee wordi yookaan immoo jechuma litiraal ta'e tun taane dubbii ijootti fayyadamee jechuudha. Faallaa isaa dubbachuudha. Kanaaf faallaa waan tokko dubbatanii nama mormu sana qaanessuun oppositii isaa jechuudha. Dubbatanii namaan mormaa jiru tokko qaanessuun tooftaa sarkaansamiiti. Eusebius tooftaa kanatti fayyadamuudhaan dhugummaa dhuga ba'umsa ergamootaa irratti falmii geggeesse. Dhugummaa dhuga ba'umsa ergamootaa irratti falmii kan inni geggeesse faallaa wanta tokko dubbachuudhaan faallaa warra isaan mormanii haasa'uudhaan waan jechaa isaan dhabsiiseeti. Inni kan biraan kumuleetiivota keessaa tooftaawwan xixiqqaa wal qabsiifamanii itti fayyadaman keessaati kan biraan waliin dubbii bifa gaaffiif deebiitiin geggeeffamuudha. Diyaaloog meetodii jechuudha. Approachii diyaaloogiitiin immoo nama Maarkas Minikuwaas jedhamu. Maarkus Minikuwaasiin Flex namni Roomaa akka yaadamutti namni kun biyya Afrikaa irraa dhufe jedhama. Nama gooftaatti amanee fi falmaa wangeelaa laatinii warra jalqabaa keessaa nama tokko turedha. Flex jechuudha. Maarkas Minikuwaas Flex jedha maqaan isaa. Namni kun tarii baakgiraawundii isaa Afrikaa irraa dhufee jedhamee yaadama. Nama gooftaatti amaneef apoloojistii laatinii warra jalqabaa keessaa nama turedha. Hojii isaa bifa waliin dubbii yookaan bifa diyaaloogiitiin namoota sadii gidduutti geggeeffamu kan nama amane tokko kiristaana tokkoo fi abbaa firdii namanne gidduutti taasifametti qopheesseera. Falmii kanaan akkaataa ittiin falmiin geggeeffamee barreeffama akkasiitiin jechuudha. Garuu immoo dhugaa jiru akkaataatti hubachiisu jechuudha. Tooftaa aartii jechuudha. Eenyuudhaaf deebiin kun kan kennamaa jiru? Warra falaasamaanii waldaa kiristaanaa danqan waan ta'eef tooftaa garaagaraa fidan malee harka kennaniin beekan jechuudha. Ijoollee waaqayyoo bifa daayaloogii nama sadii gidduutti geggeeffamuun barreeffama qopheesseetu ittiin falme jechuudha. Karaa icciitii gadi fagoo yookaan paaraadoksii karaa ta'een waan wal xaxaa fi wal faalleessu fakkaatu duuba isaa gaafa gadi qotan dhugummaan isaa kan mul'atu jechuudha. Paaraadoksii waan paaraadoksii ta'e akkasitti fayyadamanis warroota isaan falman warroota isaaniin sobduudha jedhan duras dhugaa qabatanii dhaabbachaa turan jechuudha. Ijoollee waaqayyoon fuuldura turan paaraadoksii meetodiittis fayyadaman jechuudha. Paaraadoksiin waan wal xaxaa waan wal faalleessu fakkaatu diyaaleemaa wayii fakkaatu duuba isaa gaafa gadi qottan immoo dhugummaan isaa kan mul'atudha. Kanaaf karaa icciitii gadi fagootiin. Kanaaf Tertuuliyaan namni jedhamu paaraadoksiitti fayyadamuun sababii yookiis riizaniin jechuudha yookaan beekumsi akka inni isa tilmaamamuu hin dandeenye jilba dhoksaa waaqayyoo jalatti akka lafa dha'us ibse. Beekumsi isin jettan kun sababni isin jettan kun isa tilmaamamuu hin dandeenye jilba waaqayyoo keenyaa jalatti gadi jilbeenfata jechuudhaan Tertuuliyaan namni jedhamu paaraadoksii fayyadamuudhaan warra filoosofota sanaaf deebii kenne. Inni kan biraan fedhii yookaan dizaayirii giddugaleessa godhachuutiin giddugaleessi falmiinsa Agustiin namni jedhamu giddugaleessi falmiisaa fedhii dhalli namaa uumamaan gammachuu argachuuf godhuu fi falmuu ture. Akka Agustisitti
fedhiin dhalli namaa qabu hunduu gammachuu guutuu ta'uu kan danda'u Waaqayyo keessaa qofaadha. Kanaaf namni yoo Waaqayyoon hin qabaan, yoo gooftaa Yesuusii wajjiniin walitti firoomee Waaqayyo wajjiniin tokko hin taane, fedhiinsaa, dizaayiriinsaa hirruu ta'ee hafa, guutuu fi hin danda'uu jedha. Kanaaf namni fedhii guutuu argachuudhaaf Waaqayyoo wajjiniin wal argachuu qabaa. Ejjennoo jedhu dura dhaabbachuudhaan barbaachisummaa amantii, barbaachisummaa kiristiyaanaa, bara filoosofummaan, bara falaasamni, qaroominni, danqaa wangeelaa ta'uuf ka'e deebii kennaa ture jechuudha. Inni kan biraani amantiif sababaadha. Reason pays in the reason isa jennu jechuudha. Akkaataa dhiyaannaa falmannaa Agustiin namicha ammaa waa'ee dizaayirii irratti kaasne jechuudha. Yeroo baay'ee akkaataa salphaatti hubachuun nama dhibuu fi xiinsammuun waan ta'eef falmii icciitii gadi fagoo qabuun jiraachuu Waaqayyoo fi dandeettii ifa garaa amantii ibsaa ture. Kanaani tooftaa kanaan amantiinii fi riizaniin akkaataa inni itti wal qabatu karaa icciitiinsaa saayikooloojikaalii karaa hubachuudhaaf salphaatti hubachuun nama rakkisu, itti yaadu nama gaafatuunitu icciitii gadi fagoo qabuun karaa kanaan jiraachuu Waaqayyoo fi daandii ifaa gara amantiitti geessu ibsaa ture. Daandii ifaa gara amantii calaqqisiisaa agarsiisaa ture. Eenyu? Agustiin namni jedhamu. Kanaaf falmattoonni haqaa yookiin apolojistoonni wangeelaa nu fuuldura turan yeroo kamiyyuu wangeelli mormii kamiin durattiyyuu kiristaanummaan, waldaan kiristaanaas akka jilbeenfattuuf hin ayyamu. Hammam wal xaxanii yoo dhufan deebiin isaan biraa argamaa ture. Tooftaanni kan biraanii walitti hidhamiinsa wangeelotaati. Christological coherence kan jedhamu jechuudha. Kiristoosom namni jedhamu Kiristoosom gaaffii maaliif wangeelonni 4 ta'anii qooda tokko ta'uu jedhuuf deebisuu fi kutaawwan wangeelotaa keessatti tokko ta'uu kutaa adda addaa mirkaneessummaa ergaa isaanii agarsiisa. Kutaawwan adda addaa keessatti yaadonni waliin gallee jiraachuun immoo barreeffamni wangeelaa goomsaadhaaf callisee kan barreeffamee hin dhiyaanne hunduu dhugaa jiru akka hubatanitti galmeessuu isaaniitiif ragaa gaariidha jechuun barreesse. Yeroo baay'ee wangeelonni 4 ta'an tokko duwwaamaaf hin taane gaaffii jedhu yeroo warri falaasamaa gaafachaa turanitti yaannii fi akkaataan jecha fayyadamaa inni Luqaas keessa jiru, inni Maarqos keessa jiru, inni Maatiyos keessa jiru, inni Yohaannis keessa jiru yeroo inni tokkuma ta'u kuni mirkaneessummaa isaa agarsiisaa jedhee deebii kenna. Tokko ta'uunsaa kutaa adda addaa keessatti mirkaneessummaa ergaa isaanii agarsiisaa. Approve godhaadha. Confirmationiidhaadha. Kutaan adda addaa jiraachuunsaa immoo inni Maatiyos barreesse, inni Luqaas barreesse fayyadamni jecha isaanii wal bira darbuunsaa immoo kunis gaarummaa mataa isa danda'e qabaadha. Maal jennaan macaafonni kun arfanuu ittiin nama gooyomsuudhaan barreeffaman utuu hin taane namoonni kun arfan waliin mari'atanii ittiin eenyuun iyyuu gooyomsuuf utuu hin taane dhugaa arganiif, dhugaa hubatan, dhugaa isaan bira jiru, haala biyya keessa jiraataniif, haala beekumsa ofii qabaniin dhugaa sana lafa kaa'uu isaanii agarsiisaadha. Kanaaf wangeelli kiristaanummaan goomsaadhaaf callisee sammuu nama tokko keessatti akka hin barreeffamne dhugaa ta'uusaaf iyyuu yaadonni adda addaa jiraachuun gaariidha. Sinii gala jedhee yaada. Deebiinsaas deebii warra beekumsaaf qaroominaan wangeela faalleessina jedhanii waan ta'eef hafuurri Waaqayyoo akka inni isin hubachiisu yoo jabaate iyyuu abdiin qabaa jechuudha. Kanaaf akkasittiin deebii kenne namni kun, namni Kiristoosom jedhamu kun.
Inni kan biraan logos. The logos. Falaasama Giriikii keessatti logos jechuun dhugaa hawa yuunivarsii kan hoogganuudha jedhameetu amanama. Logosiin falaasama Giriikii keessatti waan beekamaadha. Maal jedhu dhugaan yuunivarsii kana keessa jiru, hawaa kana keessa jiru logosiidhaan kan inni to'atamuu jedhu. Waaqatu to'ataa, waaqa geggeessan jedhan. Abboonni waldaa kiristaanaa duriis haala kamiin logosiin warra Giriikii kun ittiin kiristaanummaatti dhiyaatu irratti hojjetan. Adduman akkaataa itti inni logosii yookaan word or sagalee Yohaannis wangeela Yohaannis tokko irra jiruun walitti firoom irratti hojjetanii. Baay'ee namatti tola. Laala. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 irratti jalqabatti sagaleen ture. Waaqayyo sagalee ture. Sagaleenis waaqayyo bira ture, waaqayyo sagalee ture. Jalqabatti sagaleen ture, sagalees waaqayyo bira ture, waaqayyo sagalee ture. Hagalichumtu ofii isaa waaqayyo ture jedha. Galanni waaqayyo baata. Inni kun akkaataa macaafa qulqulluutti sagaleen word inni jennu kun logos jedhama. Giriikonni immoo logosii maalitti beeku? Dhugaa hawaa kana to'atuudha jedhu. Yuunivarsii kana kan to'atuudha jedhu. Kanaaf maal godhan? Apolojistoonni haqa wangeelaa, falmattoonni abbootiin logosii warra Giriikii kanaa fi logosii isa macaafa qulqulluu keessa jiru wal qabsiisaniitu ittiin fayyadamanii dhugaa jiru barsiisan jechuudha. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanatti fufuudhaan dhiibbaawwan bara giddu galeessaa waldaa kiristaanaa mudatetu ilaalama. Gara sanatti deebinee bifa haaraadhaan jalqabuu keenyarraa kutaa itti aanu kutaa biraa keessatti ilaalu waan wayyuu fi waan ammaatti ilaalle waa'ee kutaa kanaa gabaabsee yaada isaa irra deebi'etanii kan guyyaa irraa walitti qabna. Yaadni isaa wal xaxee wal keessa makamee akkas hin rakkifnee fi kanarraa asuma irratti dubbachuun asuma irratti gabaasuun barbaada jechuudha. Akkuma baranne egaa yeroodhaa gara yerootti qaamolee adda addaatiin waldaan kiristaanaas kiristaanummaaniis wangeelli gooftaas qormaata garaagaraa keessummeessaa ture jenna. Achi keessaa kan Giriikoo Roomaanii warra Heleensinikii irraatii qoramsa gurguddaa damee lamatu isaan mudatee jenne. Damee gurguddaa sunis immoo aadaa fi siyaasaa fi akkasumas aadaa yookaan siyaasa tokkuma isaan iddoo tokkotti qabeetu, inni lammaffaan immoo falaasama irraati jenna. Kanaaf waldaan kiristaanaa chaalenjii aadaaf siyaasa irraa ishee mudateefis deebii laatteetti. Akkuma kana immoo arrammoo kan bal'inaan ilaalle kutaa kana keessatti chaalenjii eessarraa ishee mudateedha. Kan falaasama warra Giriikii kanarraati ishee mudate irratti deebii waldaan kiristaanaa beektonni, iskoolaaronni, falmitoonni wangeelaa, apolojistoonni turan deebii isaan kennan ilaalle jechuudha. Waldaan kiristaanaa irraas dhimma wal fakkaataadhaan chaalenjii ta'aatti. Yeroo itti aadaan ka'ee waaqa ta'ee ilaalamu keessa jira. Namni aadaa koo jennaan dhimma lubbuu isaatii kan hin qabne, dhimma jireenya bara baraa kan hin qabne ilaalcha akkasii jira. Waldaan isheen irraas dhimma gamas aadaatiin yeroo isheen itti chaalenjii ta'artu qoramaa jirtu keessa jira. Deebii dhaloonni kennan barbaachisaadha. Dhaloonni kanaaf deebii kennan arras hin barbaachisu jechuudha. Poolootikaalis gama siyaasaatiinis akkasuma. Namoonni arras siyaasa fuudhanii waaqa gochuudhaan yoo siyaasa malee jiraachuu hin danda'u akka jechuu waan jireenya isaanii keessatti number 1 mandaatorii kan ta'e ilaalcha siyaasaa akka ta'etti. Ilaalchi siyaasaa isaan deeggaran hin deeggaramu taanaan, hin tuqama taanaan amantii isaanii gatanii siyaasa isaanii tokkoffaa kan laatan. Gama siyaasaatiinis kiristaanummaa kan gadi buusan ilaalcha akkasii qormaata akkasii keessaa jirra jechuudha arras. Kanaaf arras chaalenjii gama kanaa waldaa kiristaanaa mudatuu fi qaamni deebii kennuun barbaachisa. Siif ana ilaallata. Ammas falaasamni duubatti hin deebine.
dhimma amantii irratti kan falaasama barreessan kan dhiyeessan bara keenya keessa kan jiran kiristaanummaa gadi buusanii kan ilaalan barreeffama adda addaa kan barreessan biyya ormaatti barreeffamee afaan oromootti hiikamee biyya keessa kan galu hojiin falaasummaa hedduutu jira. Philosophical challenge garaagaraa jira. Dhaloonni baratanii beekna jedhamanii digirii maastersii qabatanii gara waaqayyo hin jiru jechuutti meerre waaqayyo jechuutti yeroo ga'an keessa jiru. Kanaaf gaaffiin kun arras maal barbaada? Deebii barbaada. Qaama dhaabbatee deebii barbaadutu jira. Ateestoonni jiru waan ta'aniif ateizimiin warri waaqayyo hin jiru jedhan arras jiru waan ta'eef. Caalaadhumatti immoo chaalenjii waldaan kiristiyaanaa bara keenya keessatti keessa jirtu ganaa gara fuula duraatti ilaalla waan ta'eef yeroo sana bal'inaan ga'ee keenya keessatti in ilaalla waan ta'eef hunduma isaa keessa hin galu. Waan arra baranne keessatti garuu akkamittiin jireenya keenyatti firoomsina, akkamittiin jireenya keenya wajjin wal qabsiifna isa jedhuufan yaada isaa irra deebi'ee dubbadhe maleessa. Warroonni nu fuuldura turan hundumaa akkaataa dhufaatii isaatiitti deebiitti kennan. Isa saayinsiidhaan dhufu, isa qaroominaan dhufu, isa filoosofiidhaan dhufu, filoosofii maanitti dhaqan, isa aadaan dhufu, aadaa maanitti dhaqanii deebii kennan, isa amantiin dhufu, amantii maanitti dhaqanii, isa siyaasaan dhufu, siyaasumaan qabanii itti dhaqanii deebii barbaachisu kennuudhaan. Wangeelli utuu hin makamin dhugaan waldaa kiristiyaanaa kiristiyaanummaan utuu hin boora'iniin aarsaa barbaachisu kaffalanii darbaniiru. Nutis warra dhugaa kanaa baatanii itti fufan. Warra waldaa kiristiyaanaa seenaa ishee utuu hin gurraachesiniin dhugaa irratti eeganii darban, dhalootaaf warra ifa buusanii darban, faana gaarii ka'anii darban akka taanu leenci Yihuudaa nu haa gargaaru, sammuu keenya sabanu, hafuurri isaas nu haa dammaqsu. Maqaa isaatiin ameen. Galanni waaqayyoo keenyaaf ta'u gooftaa walii wajjiniin galateeffanne xumurra. Gooftaa hundaan lolitti bara baraan guddaa taatee waan nu barsiifteef, waan nu leenjifteef, dhugaa jiru waan nutti himteef, dhaloota kana gidduutti nu qopheessuudhaaf jettee yaada kee waan nuuf ergiteef galanniif ulfinni kabaji si duwwaaf ta'u. Araarri kee ayyaanni kee nu baay'ateera. Teessoo keessa dinqisiisaaf kabajamaa waaqaraa irratti galanni si duwwaaf ta'u. Nu dhageesseetta mootii keenya, nu gargaarteetta waaqa keenya ulfaadhu. Adaraa yaa waaqayyo, nus warra seenaa awwaalan akka hin taane, warra sodaadhaan lubbuu isaanii, ulfina isaanii, kabaja isaanii mararsiifatanii isaan bira ga'ee seenaan jallatu akka nu hin taaneef hafuurri kee gaafa hundumaa nu haa dammaqsu. Cubbuu irratti ija jabeeyyii nu godhu. Cubbuu irratti ija jabeeyyii adda nuu kennu. Warra cubbuu dheekkamuudhaaf, cubbuu diduudhaaf, cubbuu irratti tarkaanfii fudhachuudhaaf, hin ijachuudhaaf humna itti jabaatan nu taasisi. Warra shaakala cubbuutiin boora'an akka hin taaneef nu gargaara. Dhiibbaan karaa keessaa karaa alaa dhufu dhaloota nu keessa jiru keessatti waldaa kiristiyaanaa kan booressineef iji keenya ifee waan dhufaa jiru ilaalee dura dhaabbachuu akka danda'uuf ayyaanni kee ayyaanni waaqayyo gooftaa maccaa nu gargaaru. Tokkummaa kana eebbisi. Dhaloota dhugaa kana dhaga'u, dhugaa kana raabsu eebba kee eebba bara baraatiin yaadadhu. Atamanamaa galanni siif haa ta'u. Yeroo keenya bara keenya isaaf irratti ulfaadhu. Maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin. Ameen. Waaqayyo guddisee isinaa eebbisuu. Barumsi keenya kan kutaa 12ffaan kana fakkaataa yoo waaqayyo jedhee